Nudargaggoonni Islaamummaa amantii teenya fi mannu maqaa malee jecha malee gocha fi hojiidhaan hin fakkaanne haa fakkaannu. Nudargaggoonni Islaamummaa amantii teenya fi mannu maqaa malee jecha malee gocha fi hojiidhaan hin fakkaanne haa fakkaannu. Carraa jireenya hunjaara wajjin tarii biyya takkanuu mudulle garuutu injifatamuun qabanu isaan injifachuu dadhabnulle isaan jechaami gochaan nurratti hojjachaa jiraachuun nuuf hin galle. Khanaafu gochi keenya hundumaa hin qabu jaraan garaagarummaa. Nudargaggoonni diinii Islaamaa kun waan keenya ta'uusaa haa hubannu. Barachuudhaaf barsiisuu irratti ogummaa qabnuun isaa hirmaannu. Yeroo keessa jirru fayyadamne waan gaarii hundaan wal dorgomnu. Diin Islaamaa seera Rabbii guddaa daandii jiru milkii ganda hundaa. Gochaan faallaa fi maqaan Islaamaa tahanii jiraachuun kun akkamiin osoo waan Rabbiin ittiin nu ajaaje takka hojjenneen argamin osoo waan inni irraa nu dhorgee jiru hundumaa irraan dhorgamin. Akka nama waan sodaatuun qabne jiraachaa jirra gaan lakkifamne. Mil tokkoon diinaa tokko diin keessa dhaabbachuun keenya eessa nu geessa maaliif uumamne dhufne as keessa. If gaafachuun keenya baay'ee murteessa dammaqanii deemuun karaa namaa baasa boruu miti yeroon amma barbaachisa. Nudargaggoonni Islaamummaa amantii teenya fi mannu maqaa malee jecha malee gocha fi hojiidhaan hin fakkaanne haa fakkaannu. Barbaachisummaa diinii Islaamaa kana warreen hubatee sadarkaa khaysaa fi gubbaan tolaanii jachiisanii gocha wajjin tahe takka irratti wal dorgoman hundinuu dhiiraa fi dhalaanis bakka takka diiniin jiraachuu gammachuun isaanii diintuu qamuudhaan balaan isaanii. Hundi dhiiraa fi dhalaan dinkaana akka nam tokkootti firra laala. Akkaataan jiru yeroo mana keenya keessa jirru fi baane haala. Halluun jireenyaa jaraa fakkaataa mogam jireenyaa Islaam madaala. Mallattoon jireenya keenyarraa mul'atu halaalumee akka nu fakkaatu. Diin tokkummaa fi wal jaalachuutti ajaajee hiddaan buqqeessu jibba dhugaa walitti himaa jiraadhaa jee nu gorsa dhiisaa kijiba dhugaa walitti himaa jiraadhaa wal gowwomsuu fi dhiisaa kijiba waliis gargaaraan hunjaa toltu wal yaamaa hamtu raayis wal kaaba garuu an Islaamummaa himachuu maleen dandeenye itti hojjachuu ana akka mataa xiyyaatti jechuu hin dandeenye diin narraa mul'achuu. Nudargaggoonni Islaamummaa amantii teenya fi mannu maqaa malee jecha malee gocha fi hojiidhaan hin fakkaanne
haa fakkaannu nu dargaggoonni islaamummaa amantii teenyaaf himannu maqaa malee jecha malee gocha fi hojiidhaan hin fakkaanne haa fakkaannu.